Mucoo sana jala hin deemin siin jedheen siin dhadhabu. Naan jette kana waan ta'e siin jedheen hajji. Yoo si amti yoo maal mugoota karaa isiin baatiin bahi an guyyaa siin jedhe. Waan akka dheebotu naan jette. Hin rakkattii miti yoo marga keessa of saqalte ati maal mugoota bakka isiin jirtu maal jedhama. Wani isa jiru. Wani isa jiru. Afajjeesti kana. Yoo haata afajjeesti. Beeku bareeda kana. Yoo haata bareeda. Tuffiga bareeda. Tuffiga. Nee gadhiisa. Tuffiga bareeda. Hindi. Hindi yeroo meeqa yeroo meeqa deemsi jedha. Yeroo meeqa deemsi. Yeroo meeqa deemsi. La. Yeroo meeqa deemsi jedha. Yeroo meeqa. Yeroo meeqa. Yeroo meeqa. Yeroo meeqa deemsi jedha. Yeroo meeqa. Yeroo meeqa. Yeroo meeqa. Dak dak dak. As deemsi. 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 Maal gosa ta'a wala. Tuffi nama tuan. Ira katti maal lubbuu si mamai. Akkamitti lubbuu si baatu mali jiru. Akkamitti lubbuu baatu mali jiru. Nai jambu bee. Yaa yaa agoota imbo beetaa magaalaa ida. Lubbuu. Yaa ki bobeetaa magaalaa lubbuu si baata. Siibisiilee guyyaa si amma goota. Sii mitoota na wajjin waa takka shaabiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraatan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu jirtu fayyaa keessan isin jajjabaatan isin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe waan ajaa'ibaa tokko waan dhugaa baay'ee amanna ufuu baay'ee nama rakkisu tokko waan gurra dhageettitu namatti hin tolle tokko waan dhugaa baay'ee nama zansisu tokko isin qabadhee dhufee jira. Wanti sunis maal yoo jettan akkuma beekamu kaleessa gaaddiseen mana abdiitti namaamte hajjiin irraa qabadhu. Yoo hajjiin irraa qabachuu baatte akkasin godha hajjiin maal si godhi jennaan inni na rukutaa na gorsaa yeroo inni na gorsu inni eenyudha kan na gorsu hangafa keetisaa gorsu maal maalan jennaan inni nama miti akkamitti na gorsaa inni nama gorfamuudha akkamitti deebi'ee hajjiin na gorsaa inni hangafa keetii mee gaaddisee eshi je'iti hangafa keerra yoollee wallaalaa ta'e taa'iti irraa fudhadhu je'ee eshi gorse abdii kan na jalaa balleessu hajjiidha yoo jettee Ajitti gamaa jirti ishiin dhugaa baay'eetti dhaadachaa jirti ajitti yoon irraa qabachuu baattee hajjiin irraa qabi yoon irraa qabachuu baattee anatu mala saamala anatu akkasisa godhan inni hangafa keetii akkamitti akkasisa goote inni hangafa koo miti hangafa koo ta'ullee mirgan qabu akkasna gorsuudhaaf illee akkasnaan jechuuf illee mirgan qabu maal naan jette kan dhugaa dubbachuudhaaf gaaddisee baay'een jaaladha ishii akkuma obboleetti kootiitti qootoon ilaala ishii Ajjin durallee baay'ee na gorsaa ture mucayyoo kanarraa of eegee of qabinaan jedhee yeroo inni akkasnaan jedhamu daa'imaatii dhiisa akkasumatti gorsinee deebisna malee irraa gorinaan hin jedhee ajjiillee didee badiitti toon ta'ee gorsee ishii deebisa eetan ishii deeggaraa ture amma immoo ishiin ajjiitti dhaadachaa jirti. Ajjiin waan sana quba qabaallee quban qabu waan hin beeku isan rabbitu beeka ajjiin dura gorsee dedhabnaan rukuchuutti ka'ee guyyaa tokko jechuudha mucayyoon isuma qabattee abdillee kan balleessu ajjiidha jettee ajjii waxxarteetuma qabdee jechuudha ajjuma ijaan erga mana keessatti jibbite abdii umatti itti fakkaata in jibbite ajjiidhuma jumman argaasa kanaafuu ajjiidhaan inni dhufa ajjii nama mana hin jiru anillee amma dalagaarraa galee an ajjiin yeroo akkasitti itti ka'u maalumaaf itti kaata ajjii je'eetan ajjiitti ka'aa tureeyyoon ajjiin edaa dhuguma qabaa dhuguma isaa itti ka'aa anuyyuu dhugaa balleessaa ishee amma badhee jira baay'ee balleessaa qabdi gaaddiseeni ajjiin dhuguma isaatti ka'aa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warra inni taartan immoo dhiifama naa godha ani balleessaa shamma kana irratti argeen turreeyyoo amma irratti argaa jira gaaddiseen baay'ee balleessaa jirti baay'ee keessa daddarbaa jirti waan ta'eef ajjiidha nama kaameeraa kiyya dhoksadhee ajjii of eeggadhu mucayyoon akkas jechaa jirti ani kaameeraa kiyya dhoksadhee ajjii yoo dhufe akkas ani amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanti nama viidiyoo waraabuuf kan abdii xumuree jira amma immoo ajjiitu naaf jettee ajjiitti dhaadataa jirti ajjii fi abdii yoo waan tokko ta'an gaaddisee dhuma jechuudha gaaddisee dhumatti gaafataman viidiyoon kun immoo seenaadhaaf lafa ta'a jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dubartii yoo kutattee kaate garuu wanti ishiin nama gootu hin beekamtu dubartiin baay'ee badduudha jechuudha numa faanayyuu kutattee kaanaan wanti ishii deebisuu hin jiru kanaafuu waan tokko isaan taanaan ishiitti gaafata hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa mucayyoon xiqqoo akka nama sammuun tuqame wayii akkas goggodhachaa jirti ani dhugaa dubbachuuf daa'ima kiyya faana yeroo qophaa kiyya mana jiru baay'een of sodaadha jechuudha barri cufadhee taa'u jalqabeeraani gaaddiseen baay'ee nama sodaachisaa jirtam baay'ee keessa daddarbitee jirti gorsa namaas hin dhageessu tuffiidha ta'ellee hin beekani
Sini eenyuun kan na gorsitan namaan jette kanaafu baay'ee sodaadheeraa amma kaameraa kiyya dhoksadhee taa'ee ajjeegaa yeroo dhufe of eeggadhu jedhanii amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa affeerraa kiyya. Waalaikum salaam. Wallahi. Wada lagaan waan waqti kaasaa jira. Abdiin. Abdiin baay. Esa deemtee dhufte. Akkuma walii gaddeera. Akkanuma walii gaddeeme. Kan wajjin qabne. Akkanuma walii gadi deemtee dhufte. Maali reemaa ammummatta misaasii godhee deeme maaf hin nyaanne. Nyaanni akkuma inni godhee deemete jira. Hin beelofne. Keef hin beelofne yaani. Qursii magana maatii yoona kana jirtamu? Naan beelesse. Maa? Wante. Garuu alaa nyaattee jechuuf daa'ima afaan mana oolte. Alaa sun naafiteen na nyaatte. Akka tasaallee yoo gadi baatee jiru goddanyoonni keessi affeeranii nyaatte jedhanii kaa. Garuu alaa nyaattee jechuuf mana oolte. Maaf hin nyaatni nyaata? Hin beelofne haakee. Beeloftee taa'an deemi nyaadha. Ani hin beelofne illee ni nyaadhee dhufe. Sumaaf hin jee sumaaf hin si gaafachaa jira. Booda nyaadha. Si dhiyeessu amma nyaatta? Mucayyoo soba. Mucayyoo warra ollaa bireessite. Booda nyaadha haakee hin beelofne maalis. Tole ishee baqqaaleesse. Kan hin siin jiru gaaddisee argiteera? Gaaddisee jira. Jechuun gool argitanii siin jechuudha. Waan nagaatu qabdu isaati. Gaaffiidha argitee moo yoo argitan arge jee yoo hin argine hin argine. Ni nagarraa. Akkana jeegaa deebii gabaabaa. Maal gochuu dheeressina? Wayin sitti maa? Ati yoo namni waan tokko sitti meequm nagarratti hin fudhattu. Maal feeti? Lammaffaa gaaddiseetti hin dubbatiin. Gaaddisee daandishiin baaterra hin bahin. Hin dubbatini? Isii eenyu nugatti hin dubbatu? Eenyu haasatu hin dubbatin ati. Isiin eenyu illee rabsiin irree waan tokko hin dubbatin karaatti illee yoo argite zimmuma eebukkee jira. Akkuma nama isin maan eenyu nugatti hin dubbanne kun maal taate? Isin maan nama miti? Nama hin dubbisin. Moo namaa ol isin maal? Namaa ol isin hin jenne mee ajji. Duuba. Ittiin dubbatiin mucayyoo namaatti akka barbaadde haa taatu akka barbaadde taa jiraattu. Kanaan lubbuu si baasu deema? Lubbuu si baasu deema? Maa lubbuu si baastee ati teessee nyaattaa miti. Mucayyoo namaa ittiin dubbatiin ajji. Sitti meen. Gizee meeqa deddeebi'ee sitti meera. Margee deeme waan biraa haasa'e dhiise. Wanti waan tokko haasa'u hin jiru of eeggadhu siin jedhe ishiin wallee sitti dhaadachaa jirti. Ishiin si ajjeesuuf sitti dhaadachaa jirti. Si dhaadachaa jirti? Abdiisatu sinarraa fageessette si machuu jirti. Ati maal goota warra akkasii sitti mattu? Kushiinaa dhuftee natti mattana. Ati maal gootaa isii bira maal gootaa dhaqanii isin hin jenne? Naan jette gaa na waamtee dhaqee. Na waamtee tan dhaqe. Natti matte akkasii. Maal goota isii bira? Waan si barbaadee na waamtee dhaqe ishee bira. Hin naqin isin jedhee namus hin jedhee waan kana ture. Isima bira naqinii isin jedhee namus hin jedhee jiru. Naan jette gaa nama si barbaadee. Jalan deemini namitti sana jalan deemini isin jedhee namus hin jedhee jiru. Naan jette gaa. Maal goota maal deemtare? Jalan deemne yoo waan sitti madhaa kootu naan jette achi. Wanni isin sitti mattu maal? Akkati tumtutti natti matte. Akkati arrabsitu natti matte. Ingorsiin illee nangorsiin yatte. Kanaafuu bukkee isheen bahe. Ishiin sitti dhaadachaa jirti bukkee isheen bahe. Qoy atummaani ani mucaa matana jala hin deemini siin jedhee si dadhabee si dadhabee jiru. Mucaa tana jala hin deemini siin jedhee si dadhabee si dadhabee. Naan jette gana waamtee siin jedhee mee ajji. Yoo mas yaamte yoo maal mugootaa karaa isiin baatiin bahe an guyyaa meeqa siin jedhe. Waa rakkadhee kootu naan jette. Waa rakkadhee. Hin rakkattee miti yoo mana kana keessa of saqalte ati maal mugootaa bakka isiin jirtu. Otoo nan jiru namni du'aare. Otoo nan jiru duutiire. Wanni si ajjeesu maal? Yoo of saqalte. Wanni si ajjeesu maal? Of ajjeesti kaa. Yoo aarta of ajjeesti. Deemti bira deemta mi'a tura? Hin deemu. Dura ana tuffi bira deemti la.
Tuffikia bireen jiru. لا Tuffika. Mee gadhiisa. Tuffikia bireen jiru. Hindee mi jiru. Afaan Oromoo godhi. Si gorsa jira akkasii. Gorsa kee ilaalsa niiti. Nallee gorsiin bakka isin jirtu danda'in waa isin si jettillee jalaan dhageeffate. Sitti mee jira. Mucootaan ani. Mana sammuu kan dhufu. Mana wal ga'ee kan sana wal. Sin gorsi. Gorsa hin fedhu gorsa kee illee fedhu. Gaazii sitti naqxee. Aanattu kana guyyaa gaazii nan naqxisan aan arga. Yoo isii torbee kana keessa. Yoo si gubde daa'ima koo nan qatu gaa. Daa'ima koo illee si faana gubdi. Eentu gubdi. Ishiinoo. Eentu gubdi. Ishiin gaazii bitattee manaa qabdi. Waliin gubuu edda. La. Waliin gubuu edda. La. Saa gubdu gaana maal lagalchee yoo si gorsan hin jaalattu. Na bobeessite. Maali maraataan kun ishiinis akkuma keessan maraattuudha. Kan sin caalaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo argitanii jirtanii dhageessanii jirtanii. Hajjiin dhugaa guyyaa baay'ee na gorsee jira. Anatu dhageenye malee mucayyoo kana biran gahanii ishii biran deemanii ishiin illee si biran dhufiini naan jee. Ani immoo yeroo ishii waa rakkadhe kootu isiitti madhanaan jette dhuguma se'eetan fiigee dhaqa waan ishii rakkatte wayi se'eetan irraa of qabu dedhebeetan fiigee dhaqa. Hajjiin garuu qaata ishiirraa na dhoowwee jechuudha. Kunoo isin argitanii jirtanii zaqqee ofirraa baasee qabattoo ofirraa baasee ittiin na tume. Dhugaa ani shiidhaa jecha akkasitti guyyaa lama reebamuu kooti isinillee argitanii jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Dhugaa namni badan nama balleessaa galatallee hin qabu jechuudha. Isheenis achi natti gamti ajiinis asii dhufee na tuma. Maa bira dhattee ishiin immoo ajiinarraa qabii galatoomillee naan hin jettu galatallee hin qabu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Ajiin illee akka reebuun barbaadu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akka gorsollee hin barbaadu. Ishii yoo na gorsese yoo na tumes angaazitti naqeessa gubaa naan jetteetti narraa qabii naan jetteetti ani immoo ajiin gorsa jee inni immoo gara biraatti fudhate na reebuun itti ka'ee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani garuu isaan lachuufuu yaadeetanii isaan lachuu akka waliin miine barbaadeetan ani hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa garuu anatu miidhama jechuudha jidduutti. Isaan immoo miti kan miidhamu anatu miidhama hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa amma gaaddisee badii guddaa akka qabdu badhee jira. Irra ga'ee jira dura namuma gaarii natti fakkaattiyyuu waan namni yakku natti fakkaatayyuu amma abdiin illee akka durii miti waan ta'e goggootee jirti abdiillee akka tokko gootee jirti dadhama'ee jira abdiin illee akka duraa miti jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni na taatan dhiifama naa godhaa dhiifama isin gaafadhaa. Gaaddiseen akka sirriirra hin jirre amma hubadhee argeera. Illee wanti ishii gargaaraa jiruuf haadha ishii biran jirtu abbaa ishii biran jirtu obbolaa ishii biran jirtu jedhee maa ishii gargaaraa jira. Malee daandii badaa irratti miti kan ishii gargaaraa jiru jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa anis haadha koo fi abbaa koo biran jiru waan ta'eef maatii koo biran jiru waan ta'eef anuma natti fakkaatee ishii gargaaruu jira. Amma garuu erga daandii hin taanerra deemte ani wajjin hin deemu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Deebi jennaan diddee ani ishii faana hin deemu. Kalaas akka barbaaddaa taatu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa abdiin waan baay'ee godheefi jira. Gatii baay'ee kaffaleefi jira jechuudha. Nama daandii irraa fuudhee mana isaa banee fi mana isaatti galchee akkas deebitee yeroo akkas gootu baay'ee tokko natti dhagahamee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Ajiillee amma kanaan booda akka xuxxunfedhu abdiillee akka ishiin xuxxunfedhu kanaafuu ani ishiirraallee goraa garuu akka salamaanu xuxxumnaatti tolu jechuudha. Kanaan booda yoo nagaan jiraatte nuuf wajjin jiraatte nagaan jiraachuu baannaan mana barbaaddatte nurraa gadaa baatu warri durallee wal jaalatanii waliin jiraachaa jiran isaanillee adda babbaasaa jirti jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Nuti guyyaa gizee baay'ee waliin jiraanne kanaafuu addaan hin baanu yoo nagaan jiraatte nagaan nufaana jiraachuu nagaan jiraachuu baannaan nurraa baay'ee mana barbaadadhoo siin jedha. Yoo viidiyoo kana argite gaaddiseetillee of kabaji keetiin jiraadhuun siin jedha waan hordoftaniif galatooma kabajama.
amma viidiyoo biraatiin walitti deebinuuti nagaan naa tura.